jaarsa maatii warra kiyyatti bilbilee yaani warra kiyya dubbisiisee warri kiyyaaf ka'ifaa hojii haasa'anii guyyaa qabanii guyyaa akkanaa hin dhufnedhanii wal hojii haasa'anii guyyaa isaanii ganamarra haati tiyya diggisanii abbaan kiyya jaarsonni qe'ee yaa'anii ana Khadija nikaa hidhatteedhanii na eebbisanii yaani dhugama isaanii hireedha jedhanii amma inni edaa inni ani dhugama isaa ijoollee hiriyoota koo asii imaraatti jiran itti himee nikaa hidhachuu jedhee uffata kiyya bitee maal jedhee sanboota guyyaa san udda ganamarraa shaashamannee baa jirra adaabbaa keessa jirra dhufaa jirra nu eega karaa jirra jedhanii asallatti warri kiyya halkan qixxee keessa sa'a tokkotti ta'e. Maazariin guyyaa san qullaa dhaabattee bootte. Faazariin rifachuu irraa hin dhukkubsate. Ani uddisanii jechuu bakka akka waan godhamee ufiin beeku bakka maatii kiyyaanis addabee waggaa tokko kun waan mudda dhiisati. Maaliif akkana goote jennaan lakki yaani bakka jechuun jidduma san addadanti takka dhukkubsattee warri qeetti kaayin dhanne hafanii naan jedhe. An bakka jechuun maatii maal jedhes dubbisa maatii kiyyaanis addabee namicha akka waan kun waanatti godhe birri kana yaani birri harka qabu itti kennuu malee yoo dhaballee ijoollee hiriyoota kiyyarra biraazarii dhukkubsate maal jedhee itti kennuu malee an bakka jechuun ani wallaahi wabil rabbiin kun birri kiyyanarraa guuruu malee fudhachuu malee awwuu. Birri irraa nyaatee xumuree nikaasii hidha jedhee maatii isaa diggisiisee maatii mucayyoo tanaa diggisiisee fi akkasitti irraa hafe waan baay'ee nama gaddisiisu birri isheetitti namne mucaadhaa mucaatti namne lama dhabduu taate birri waggaa 7 ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu akkam jirtu ana buletin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan isin jecha hordoftoota koo akkasuma kaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaani maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa har'a akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana obboleettiin keenya tokko dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif har'a si fuudha jedhee raa'atee birrii isheerraa quncisee waan isheetti godhe beeku mucayyoon akka isheen jettutti ani birrii kabraa dhiisi liqeeffadheetan isaa ergaa. Ani isatti erguu malee bakka waan takka hin beeku waan hin ta'es hin beeku jetti. Dhugaa hedduu garaa nama nyaatti. Warroonni dhiiraa akkaatti nama attaallaltanii har'a qarshii mucayyoo yookiin immoo shamarran biyya alaa nyaattanii ishee gattanii ishee sifuutanii ishees gattanii kan ofii keechanii barbaaddanii biyya keessaas haa ta'u biyya alaattis haa ta'u ammas immoo lammata irraa nyaachuudhaaf kabiraatis fuutan jechuudha. Obboleessa koo jireenya addunyaa tanaa ergisaadha. Homaa namaan godhu. Har'a dafqa mucayyoo kanaa hin nyaatte malee ati boruu akka nyaatamtu tokko iyyuu quban qabdu. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif ilmi namaa har'uma qofa nyaanna jedha malee isa boruu maaltu nu eeggataa maal taanaa boruu dafqa namaa nyaanne akkam taanaa fuula rabbii dura yoo dhanne fuula waaqayyoo dura yoo dhanne akkam taana jettanii yaaddanii beektuu taata warri dhiiraa. Keessattuu warroonni qarshii namaa nyaattan. Dhiira qofaa miti shamarran illee dallaalonni hin jirti kan qarshii namaa ijoollee shamarran keenyarraa fixxee jechuudha. Innaa hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif kana yaadadhaa qarshii namaa nyaachuudhaan duratti boru eessan deemaa boru maaltu na eeggataa ofofoon kiyya maaltu jira jedhaati yaada. Homaa dafqi namaa homanni tinnisii godhu tokko hin jiru. Garuu dafqa mucayyoo kanaa nyaatee har'a si fuudha jedhee itti taphatee waa hunda ishee irraa nyaatee xumuree jechuudha. Bakka maatiin isheetu gammadanii akkuma isheen beekattis immoo kunnatti himee jira lakkee mucaan gossiin ta'ullee jedhaniini erga maatii beeksiseen ta'a jedhanii kaasaanis gammadanii maatiinis kaayoo maatiin ofii gaa'ela akka geessu barbaada. Eessumallee haa ta'u innaa gaa'ela sanii akka isheen geechuu barbaadu malee hin geenye hin barbaadanii maatiinis baay'ee tokko gogaanii osoo eeganuu isaan irraa hafan jechuudha. Maaliif hin barbaanne waan ta'eef mucayyoo tana jechuudha. Sanii immoo kan maatii isheetti antee dhigisiiste irraa hafan kana. Dhugaa haati koo hin boochee haati koo sirruma gatteechetuma boochette dhuguma kamaan boonyere inte har'a bee waan baay'eetu mucayyoo kana afafoo bakka
sammuun ishii biyya ormaa keessatti osoo tuqame mucayyoo kana maal akka isheen taatu waan beekone garaa baay'ee na nyaatte maaliif osoo ana ta'e osoo ta'e maal goota dhugaa rabbi hedduu takka namatti dhaga'ama jechuudha. Keessattuu dafquma biyya ormaa maaliif akka namni keenya barbaadu baay'ee na dhiba jechuudha. Sijammarsha kan arabaa qofaati. Dafquma namaa maal lamaa godha. Dafqi namaa arguun siin ga'u fooqi siin ijaarsisu bar. Kas ijaarsu kan ofii keetii hojjettitu bakka ofii keetii ooltitu si oolcha malee bakka namni oolu si oolchuu danda'u jechuudha. Kanaaf waan hojjettitu si bulcha. Waan ofii keetii hojjettu si bulcha malee wanti namaa waanuma namaati. Homaa siin godhu cobboodha jechuudha. Innaa garuu addunyaa argisaa kanarratti isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu addunyaa ishee boroo ishee hanga zalaalamii jirru kan deemnu isa yaadachuu qabna jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya hedduu takka nama gaddisiisa. Warroota kanarraa ofii gadhaa isinin jedhaa maallaqa keessan ergitanii abbaa fi haa ta'u maallaqa keessan ergitanii na fuudhin jedhinaan dhugaa isinin jira jechuudha. Siruma si jammar dhiirumti kan yoo sin jaalate maallaqa hin erginaa baqa. Maallaquma keessa hin ergitina abadan. Yoo barbaadde maatii keetii ergi, yoo barbaadde immoo buukii keetii irratti galfadhu, yoo barbaadde immoo lafa kee bitadhu baqa. Kana malee dargaggeessa ganaa abbuma fi inda'u kan biyya keetituu yoo ta'e mucuma dhalatuma biyya keetituu yoo ta'e garuu yoo wannaa jedhanii irraa si fuudhuu danda'u waaqayyo irraa si hafuusisu yoo kasi fuudhuu baatu ta'e dafqi keessii deebi'a. Maaliif isaatti ergite waan ta'ameef hin beekama waan ta'eef hin deebi'aaf. Garuu immoo ta'ullee maatii ofii irratti hagam qallaalii ta'anii mucayyoon kunis sagadoo biyya ormaa keessatti dhukkubsattee hagam tokko xiqqoo miidhaa guddaarra keessa seenti. Baay'ee nama azanaazan nama gaddisiisa jechuudha walumaa galatti. Maal jechuu barbaade tanani obboleewwan keenya adaraa keessan of eeggadhaa. Dhiirumti qarshii siin jettu wajjin haasa'iniis siin jedha. Ati bareedina qalbii si fuudhaa bara wanni nu banne ijoollee shamarranii kun beektanii qalbuma nu fuudha baqa dhiirumti isa malee hin jiru jenne baqa tokko dhiirri tokkodha uffatee firiizii maree yoo deemu jechuudha. Hin janajjani rakkoon qabu janajjanuun garuu obboloota koo ilmi kun namni kun bultiinaa ta'a narraa deema. Nama akkamiiti nama qarshii barbaadu moo dhuguma nama bultii barbaadu jettanii addaan baafachuu qabdu jechuudha. Maaliif dirqama addaan baafachuu qabna malee oluma jenneetuma ishee inni bareeduma isaa maal sii godha yoo inni firiizii maree yoo inni uffata shan qayyaree deeme maal sii godha. Dhiirri ati filattu dhiira jireenya keessii bareechuu malee kan ofii isaatii bareedee yookiin immoo garaa ofii qofa bareechuu mate jechuudha. Dhiira hanga addunyaa itana irra lafa tanarra jiraattu wajjiniin jireenya keechan bareeffachuu dandeessan qofaadha. Kan isin filachuu qabdan malee inni bareedaa ta'ee yoo jireenya keessin bareechine maal faayidaa sii qaba? Dhugaa rabbii siin jedha. Inni fokkataa ta'ee yoo nama jaalala beeku namni fokkataan isin jiru hundumaa waaqayyooma garuu ta'eetu jechuudha. Yoo inni sin kabanye maal faayidaa sii qaba? Garuu kan faayidaa sii qabu kamiidha? Kan firiizee maree soo deemu san osoo hin taane kan bifatti hin bareenne san jechuudha. Yookiin immoo kan bakka uffannaa isaa akkuma adiyaa kan beektan nama keessattuu ijoollee keenya gaxarii namoonni hin beekne hin jiru. Adiin uffatee deema namni bakka akkas fakkeessu kan hin beekan jechuudha. Namoota akkasii san kan jireenya keessii bareechuu jechuudha. Namoonni akkasii suni jireenya ofiitiif bultii ofiitiif tattaafata malee birrii shamarranii ari'uuf fiigu jechuudha. Kan keessattuu ijoolleen birrii qarshii nama ari'uuf fiiddu ijoolluma firiizii mammartee kafan 50 qayyartee onlaayinii irratti of poostotaa ooltu jechuudha. Innaa akkasiin jedha. Obboleettii koo waaqayyoon obsasiifaa kennus hin jedha. Waan biraa wanta sin jedhu hin qabu. Warroonni chaanal kiyyaaf haarawaa taata sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa. Yaadaa fi qeeqa koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Baay'ee.